Seenaan jaalalaa jaarsa Fatih kutaa tokkoffaa. Jamiilaan ganama toora sa'a afurii kana osoo barandaa mana isaanii haxaawaa jirtu karri isaanii dhadhaamte. Kana eenyu dhiiroo jechaa kara hulaatti dhiyaatte. Abbaa isii fi haati isii guyyaa hojii waan taniif boqonnaa waan ta'eef mana jiran. Duboo eenyu jechaa eenyu jette. Sagalee laaftuu ana jettuuf takka deebisaniif. Sagalee tana amma dura beekuu baattullee hulaa irraa bante. Yeroo hulaa irraa bantu dargaggeessa hedduu bareedu fi hedduu bareedu. Innis isii yeroo argu musliima ta'uu isii fuula isii irraa waan beekeef assalaamu alaykum jeen. Waalaikum salaam. Manni kiraa jiraa naan jaaniitiin dhufe manni kiraa ni jiraa? Abbaan isii sa'a dheeraadhaaf akka hularra turte Jamiilaan hularra turte waan beekeef karaa hulaatti dhiyaate. Dargaggeessa wajjin eega salaamtaa ol gaafatan booda gaafii Jamiilaa gaafate abbaa isiitiif irra deebi'eef. Yeroo tana booda Jamiilaan Mahammadii wal barte. Mahammad nama hedduu bareeduu fi hedduu nama hawwatudha. Haati mana isaa Fatii jaamti. Fatii yeroo hedduu callistuudha. Mana waan ooltuuf Jamiilaanis barattuu yuunivarsiitii baakishii warra bira dabarsuuf dhufteedha. Yeroo hedduu wajjin oolan ture. Fatiin hanga feete callistuu taatullee abbaa mana isiitiif nama jaalala kennuu tan itti dandeessuudha. Kanaafuu yeroo taphatan qaama isaarra bobboraa zigaal yeroo itti jettu Jamiilaan silaa ana taate jettee hinaafaa turte. Mahammad yeroo inni dalagaadhaa bahuuf dhihaatu Fatiin akka guyyaa olti hedduu tottolfattee babbareeddee hulaa karraa banuudhaaf hulaa isii cinatti teessi. Yeroo karri dhadhahamu daftee deemtee karra irraa banti. Mahammad itti maramee ol naqee yeroo dhungatu warri sa'aaf adda fagaate osoo hin ta'in warra amata hedduudhaaf adda fagaatee hedduu wal dhiyaatee hedduu wal dheebote fakkaatan. Mahammad jaalala kennuu itti beeka. Yeroo jaalatu fi yeroo fedhu addunyaarra dhalaan biroo uumamtee uumuusii irraanfateeti. Isaaf dhalaa jechuun isii qofa. Akka haadhaatti kabaja hedduu jaalata. Durifataafis jaalala keessa namni wajjin jiraatu dhiisii kan guyyaa tokko argalleen itti hinaafa. Namoota qe'ee isaanii keessa wajjin hedduu walii galanii jiran. Obbo Imaam yeroo kophatti arke abbaa ati bar kanaa dardara namni dulloomti siin ja'u dogongoree jira. Amma naafeeti yoo fiigicha walii baane nama yoo naarifattee dhiiste malee namootaa miti. Ati bar humni teetuu nama hinaafsisaa jeetii itti ashoofa ture. Innis waa'ee dardarummaa isaa itti himaa taphattis koflaa boodarra yaa mucaa kiyya jaan jeeni seenaa isa eegalaaf. Haasoo isaatiif bakka kabajaa waan kennuuf gurras waan kennuuf yeroo dalagaadhaa dhufu innis akkuma Fatiitti eega keessatti Jamiilaan. Kutaa lamaffaan itti fufa seenaa jaalalaa.